Baga nagaan gara chaanaalii keenya dhuftanii Mr. Kombaakii guyyaa har'aa miiliyoona tokko guyyaa tokko keessatti akkamittiin akka argannuun isinitti agarsiisa. Deeyilii isa dhukan ni xunna. Kaza kana eegannoo fideeti. Qubeen irra barreessinu qubee shanan tokkodha. Innis E, T, H, E fi R dha. E barreessuudhaaf taab goona yeroo tokko qofaa. Taabaa goonu taab E nu barreesseera jechaadha. Amma immoo T nu barreessuudhaaf loongi taabii goona. Loongi taabii gaaf jennu gadi qabnee teenye gadhiisnaa jechaadha. Loongi taabii nu barreesseera. Amma immoo H barreessuudhaaf yeroo afur taab goona. Yeroo afur jechaadha lakkaa'uu qabna. Kutoon dogongoriin 1 2 3 4 H nu barreesseera. E ammas irra deebinee barreessuuf maal goona? Taab yeroo tokko bichaa goona jechaadha. Taab E nu barreesseera jechaadha. Inni dhumaan immoo R dha. R barreessuuf immoo isinittan himaa namoonni chaanalii kanaaf addisii taatan subscribe like gochuudhaan itti fufaa. Obboloota keessan hiriyoota keessaniif illee ergaa R barreessuudhaaf taab loongi taabii fi taab goonaa jechaadha. Loongi taab irri nu barreesseera. Akka kanaatiin miiliyoona tokko guyyaa har'aa fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Galatoomaa obboloota keessaniif hiriyoota keessaniitiif share gochuu ni dandeessu. Galatoomaa.